Herrega si gaafadhu mee guutak. Gaafadhu. Sadii fi lama meeqa? Sadii fi lama. Sadii fi lama. Afurii fi abba takka. Afurii fi abba takka. Akkamitti? Akkamitti? Haa takkitti ogurra keenya. Takkitti ogurra keenya. Takkitti ogurra keenya. Biyya teenya keessatti dhorkaadha. Asitti hin jirtu jechuudha. Nun dhiisu mootummaan. Salaanni meeqa? Salaanni moo? Salaanni afurii fi subiidha. Afurii fi subii. Akkam? Subii malee abbuma afurii jechuudha jennee. Subii malee afran naa lakkaa? Afran sibiila lakkaa. Zuurii, asrii, maghriba, ishaa'i. Numaa salaatiin fakkaate salaatan beektu. Nin beekatee maana. Subii malee afuriin jeera. Maaliif yoo subiitti ideemas afur biraan kuchise jee seerri nun dhiisu. Ta biraatti idee irra utaale afurii fi jaayidduu irra utaale. Afurii fi jaarraa dhiifna. Laal lakkoofsa jaanii haamna. Waan lakkoofsa afurii olii lakkoofsa jaa gadi nan gaafatin. Seeraa ala biyya tana keessatti. Waan lakkoofsa afurii oliitii fi lakkoofsa jaa gadi yoo na gaafatte. Seerri nan dhiisu lubbuu xiyyaaf yaachisaadha. Dhorkaadha jechuudha. Kanaafuu biroo kutii gaafii biraa gaafadhu. Harkaan Islaamaa meeqa meeqa? Afurii fi hajjiidha harkaan Islaamaa. Afurii fi hajji. Hajji. Waan lakkoofsa jaa gadi lakkoofsa afurii olii nan gaafatin siin hin jenneen. Oh my God.